Siifan Hailuu shamarree hojii fakkii kaasuu irratti bobbaateedha. As agarsiisaa waldaan Faayina Aartii Oromiyaa galma giddugala aadaa Oromootti qopheesse irratti fakkiiwwan irreechaa agarsiisaaf dhiyaataa jiran warra qopheessan keessaa tokkodha. Kan hojjete kan ilaaltan kun jechaadha. Dur Oromoon irreeffatu duubni isaa malkaaf tulluun mul'ataadha. Yeroo ammaa kana immoo kan Finfinnee yoo ta'u irratti hintsaawwan itti baay'ataa jechaadha. Isa ibsuudhaaf hafurreen durirreen ta'u amma akkuma jirutti jechaadha Oromoon irreeffataa yaadannoo jechaadha. Saharaa Taayyees qophii agarsiisa kana irratti yeroo sadaffoodhaaf hirmaachuu dubbatti. Naan kaasee fakkiin kaasee tokko keessaa kinuu kan. Fakkiin kuni haadha biyyaati. Haadholii biyya keessaa biyya keenya yaada uffattee haadholii biyya keenya keessaa akkaataa uffata ishii wajjin kaase. Garuu maal akka ta'aa jiru ijaan laalaa jirraan. Wanna hunda ijoolleen keenya maal gochaa jiranii kan jedhu ilaalaa jirra. Maaloo ijoollee koo jedhu ibsu barbaadde. Shamarree Siifan gama fakkii aadaa Oromoo calaqqisiisuun amma hanqinni waan jiruufi irratti hojjetamuu qaba jechuun dubbatti. Egzibishinii kanarratti egzibishiniin except aadaa Oromoo irratti hojjetamaa jiru hin hojjetamis baay'ee fakkii kaasuudhaan hin jiru jechaa hin danda'ama. Hin guddanne. Akka waldaan Faayina Aartii Oromiyaa jedhutti agarsiisa fakkii kana irratti artiistoota 20 oltu hirmaatee jira. Artiist Girmaa Bultii buleessa fakkii kaasuu kan qophii kana irratti hirmaatedha. Naannoo keenya keessatti hoggaa ilaallu kanaan dura hubannoon isin jira aartii kanaan wal qabatee ta'u fakkii kanaan wal qabatee sabni keenya hubannoon inni qabu maal fakkaata kan jedhu dheengaddarra kaleecha wayyaa kaleecharra immoo har'a wayya borummoo kana caala hubannoon argame ogummaan kunis guddataa deema ijoolleen immoo kennaa ogummaa akkana qabdus immoo cimaa ta'u hamileen isiitis jabaataa waan deemuuf naannoo keenya keessatti garee cimaa deema kan jedhu abdii qabna jechuudha. Artiist Umar Goobee pirezidaantii waldaa Faayina Aartii Oromiyaa erga hundaa'e waldaan kun marsaa 5ffaaf agarsiisa kana dhiyeessee jedhe. Inni kan irreechaa kun ammoo qindeessuun isaa ji'oota 4 dura jalqabuu VOA'tti hime. Akkuma tamma agartee fakkiin as kee jiru irri guddaan isaa waa'ee irreechati kaan ammoo irreecha wal qabatee guyyaan kun guyyaa gartee galata ummanni kun waaqa galchuu kanaan wal qabatee lafti isaa jiidhe lafisaa teessum lafisaa qabeenyi lafisaa aadaa ummati isaa hunda waan garsiisu asitti qabannee dhufne jecha. Dargaggoo Abdii Kabaa agarsiisa waldaan Faayina Aartii Oromiyaa qopheesse irratti arge. Akkas jedha. Kun aadaadhaa ummanni Oromoo irraa barataa ijoolleen jalaan ola deeman irraa baratu daa'imman irraa baratu waan ta'eef kun waggaa waggaadhaan irreecha eegee ta'uu qabu. Umar pirezidaantii waldichaa yoo deebii kenne waldaan Faayina Aartii Oromiyaa humna waan hin qabneef gara godinaaletti gad bu'uu dadhabee erga jedheen booda qaamni waldicha deeggaruu barbaadu yoo jiraate garuu waldichi karoora akka qabu dubbate. Ummati keenya ka Finfinnee kee jiru naannoo Finfinnee jiru. Ka ammas irreecha fedhee arma gad dhufaa jiru guyyaa irreecha sun sagantaa kan dhufee goree akka ilaalu yaada qabullee namni keenya akka nuu kennu barbaanne jechaadha. Agarsiisni fakkii as giddugala aadaa Oromootti kamisa baname kunis ji'a tokkoof akka turu himamee jira. Torba irreechi Finfinnee fi Bishooftutti kabajamuuf jedhu kana qophiin kamisa gaggeeffame galgala walaloo Ilillii International Hoteelitti gaggeeffamedha. Qophii kana irrattis barreessitoonni warri walaloo barreessuu fi dhiyeessu akkasumas michuuwwan aartiitii kan jedhaman hirmaatanii walaloo qabanis dhiyeessanii jiran. Ammaan godhee waan kee arge faana kee hordofee faana kootti oofee jaawartuun kee osoo hin jooruu qoreef qoraa osoo kun arrabii kee lafaa kaasee mar'imaan kun garaaraase. Lalisaa Idris barreessaa fi walaleessaa darbees waldaa barreessitoota Oromiyaatti ammoo barreessaa olaanaadha. Galgala walaloo irreechaa maqaa jedhu moggaafame waggaatti si'a tokko irreecha sababeeffatee torban irreechaa dhiyaata. Kuni marsaa sadaffaati. Haa ta'u malee inni kuni kan adda isa godhu afoolawwan walaloo dabalateetu Oromoo waan fakkaatu irreecha waan fakkaatu qabateetu kan dhiyaate irratti qophaa'ameetu dhaabbata Akiyaa Maltiimiidiyaa jedhamu kanuma hiriyoota keenyaatiin kan qopheessinee sagantaa baay'ee bareedaa fi itti milkoofne ture akkasi. Mubaarak Sultaan walaleessaadha. Qophii kanarratti hirmaatee ture.
Sagantaa hedduu miidhagaa ture, hedduu namatti tola. Walaloowwan dhaamsaa fi dhaama hedduu qaban irratti argeen jira. Galgalliiwwan aartii akkasii magaalaa kana keessatti heddummaachuu qabu. Akka bal'ina keenyaatti nu ga'u baay'achuu qabu jedhee namana. Mubaarak hirmaattonni qophii galgala walaloo hirmaannaan akka jajjabeessan abbootiin qabeenyaa fi kaanis akka hojii aartii kana utubanis gaafatee jira. Gara fuulduraatti gaafa namni walaloodhaaf bakka kennu walaloo baraadhaa adeemu tarii galma guddaatti daawwattoota yookaan jamaa hedduu gidduutti ni qopheessina amantii jedhu qabna. Ammaaf mi'aa walaloo nama barsiisu walaloo jechuun haasaa jechuu akka hin taane yaada namaa jijjiiru humna walaloo akka namni argu gochuun tokko kaayyoo sagantaa kanaa ture. Kanaaf kun akka jalqabbiitti ilaalla waan ta'eef gara fuulduraatti kana caalaa ni guddata jenneetu amanna. Kanarraa garuu amma eegnetti itti milkoofne gaarii ture. Isheen bishaan keessatti abidda taate. Ana kan abidda ture yeroo kana bishaan nyaate. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Finfinneerraa.